አፈር ብላ እየተባለ ብላ እንትን ምግብ ቢቀርብለት አይበላም አፈር ሰውንልህ እየተባለ መብላትን የለመደ ህዝብ ነው ለክብሩ በጣም አከም ጅርቱ ነገ ጅርቱ ሆርፍቶተ ኬኛ ኦዱ አመ ኑገ ሄቀምና ሚሴንሰ ፓርቲ አቤኔ ፊ ቆንዳለ ሞቱማ ከንተኤ ኦቦ ክርስቲያን ታደለ ጉያ ሀራ ሁምኖታ ሞቱማ ፌራላቲን ቡተሙዳን ገረመነ ሂዳ አጌፈመኒ ጅረኒ ገረብራቲን ኢሞ ዋኤ ሶዶማ ዮከን ኢሞ ጋኤላ ሳላ ወልፈካታ ኦዱሌ ሄዱ ቅንዴስኒ ቀበኔ ኢስኒፍ ዱፍኔ ጅራ ሃንገዱማቲ ኑዳወዳ ኢስኒን ጀና ሚሴንሰ ፓርቲ አቤኔ ፊ ቆንዳለ ሞቱማ ከንተኤ ኦቦ ክርስቲያን ታደለ ጉያ ሀራ ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ፌራላ ናኖ መነ ኢሳኒቲ አርገሙዳን ሞራ መነ ኢሳኒ እራን ኡታለኒ ሴኖዳን ኦቦ ክርስቲያን ታደለ ፊ ሜሾተ ኢሳኒ ዮከን ሚኦታ ኢሳን ኢቲ ፈይደመን ቶኮ ከኒን አከ ሜሻ ወራና ፉዳኒ አከ ዴመን ሃቲ ወራ ኦቦ ክርስቲያን ታደለ ዘብሽ ወርቅ ካሳ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞሲቲ ሂመኒ ጅሩ የቹዳ ገረብራቲን አከ ሃቲ ወራ ኦቦ ክርስቲያን ታደሰ ዱበቴቲ ፖሊሶኒ አከ ሪበኒ ቱረኒ ፊ ሚኤገ ባኤ ሪበኒ ሚደኒን ቦዳ ፉዳኒ ዴመን ቢቢሲቲ ሂምቴ ጅርቲ የቹዳ namoota obbo Kristaan Taadalaa hin beekne fi obbo Kristaan Taadalaa miseensa paartii ABN fi miseensa bakka bu'oota ummataati ni yaadatu ta'ee yeroo hedduu yeroo inni mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo muummicha ministeeraa obbo Abiy Ahmed waliin wal mormanii fi gaafii baay'ee mormisiisa fi gaafii ajaa'iba yoo inni muummicha ministeeraa gaafachuu argaa turre guyyaa har'aa qabamuudhaan gara mana hidhaa geeffamee jira jechuudha. Akkuma yaadatamu manni marii ministeerota naannoo Amaaraa irratti labsii yeroo muddamaa labsuun ni yaadatama. Labsichi kun erga shororkeessaan fannoo qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Gondaritti fudhachaa jiran irratti haleellaa raawwatu. Bulchiinsi naannoo Amaaraa naannichi humna kiyyaa oliif jedhee erga ibsee booda akka labsamu murtaa'e kuni murtee sirriidha. Haaluma kanaanis labsichi yeroo muddamaa kun hangamiif akka turuu fi ji'a meeqaaf akka turu wanti ibsame hin jiru. Garuu ammaan biyyattiin yookaan naannoon Amaaraa labsii yeroo muddamaa jala jiraachuun ibsamee jira. Mee waan biyya keenya irratti yookaan immoo Oromiyaa fi Wallaggaa fi naannoowwan Oromiyaa hedduu irratti ta'aa ture xiqqoollee ta'uu muummichi keenya Abiy Ahmed waan isaanitti agarsiisu nutti fakkaata. Waa'ee dubbii maayii kana hedduu miidiyaa irratti odeeffamaa jiru yookaan asii achi deemaa jiru keessaa waa'ee soddomummaa yookaan immoo gaa'ela saala wal fakkaataati. Soddomummaan akkuma beekamu biyyoota Awurooppaa fi kanneen akka Ameerikaa irratti baay'ee babal'achaa tarii heddummaatee jira. Amma immoo gara biyya keenyaas biyya nagaatii fi biyya amantaatti seensisuudhaaf carraaqqiin hedduun godhamaa jira. Kanuma hordofuunis ummanni Itoophiyaas namoonni hedduun miidiyaa qaban hundarratti kanneen akka Feesbuukii, TikTokii irratti waa'ee gocha gadhee kana mormaa turani. Soddomummaan nuuf hin malu, soddomummaa hin barbaannu, achumatti nurraa deebisa jechuudhaan namoonni hedduun akka mormaa turan argaa turre. Haaluma kanaanis kanuma hordofuunis guyyaa har'aa poolisiin naannoo Finfinnee akka gocha kana hin deeggarree fi gochi akkanaati fi kana fakkaatu duudhaa fi safuu biyya keenya waliin akka walitti bu'uu fi namoonnis gochoota akkanaa kana yoo agartan akka mootummaa keenyaaf yookaan immoo poolisii naannoo keessaniitiif eeruu kennitan jechuudhaan
poolisiin naannoo Finfinnee ibsa har'a baaseen beeksisee jira jechuudha. Kuni waan jabeeffamuu qabuu fi poolisiin naannoo Finfinnee galata guddaa qabdu isiniin jenna. Maaliifii gochi kunillee kan adeemamaa jiruu fi kan itti babal'achaa jiru magaalaa guddittii Itoophiyaa kan taate naannoo Finfinneetti waan ta'eef achumatti dhaabatee osoo gara naannoleetti hin babal'atiin dhaabachuu qaba jechuudha. Kanaaf to'annoon uummata naannoo Finfinnee jirtanii fi poolisoonni Finfinnee gahee shoora olaanaa taphatu jechuudha. Kanaaf gochi kun yoomuu Itoophiyaa keessatti adeemuu hin qabu. Kanaafis uummanni jabeessee wanta kanarraa of eeguu fi balaaleffachuu qaba jechuudha. Maaliifii wanti kun nu qofa osoo hin taane gara ilmaan keenyatti dabaluudhaan dhaloota dhufullee nurraa miidhuu danda'a jechuudha. Maaliifii yoo nu har'a ofirraa mormine dhaloota akkuma abboonni keenya gabrummaa dhaloota hin dhaalchisnu jechuudhaan diina keenya nurraa qolachuudhaan biyya qulqulluu nuuf dabarsan nutis dhaloota dhufuuf akkasumatti wanta gadhee kana ofirraa qolachuudhaan dhaloota qulqulluuf waan qulqulluu biyya qulqulluu dabarsuu qabna isiniin jedha. Kun dhaamsa keenya. Soddoomummaa ofirraa balaaleffachuu qofa osoo hin taane balleessuu qabna jechuudha. Namoota akkasittis wanta akkasii raawwatus yoo argine eeruu poolisiidhaaf keenyuudhaan waan kana ofirraa balaaleffachuu qabna jechuudha. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Yoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uudhaan oduulee fi wantoota bashannansiisoo fi barsiisoo yeroo hunda gadhiifaman yeroodhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Galatoomaa.